السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabadamtootaaf jaallatamtoota ilmaan Oromoo tuutoo yuutuubii keenya jalatti argamtan baga nagaan dhuftan isiniin jedha hundi keessan warri maatii kiyya taatan badduu tokko baddanii jirtu nagaan isiniif baay'atu baduu keessaniif jireenyatu isinitti qaala'e zayitiitu qaala'e na baddanii wama rakkoon qabu garuu laayikiin akka isinitti hin qaalofne abdiin qaba zayitiin qaala'us laayikiin akka hin qaalofne abdii waan hin qabuuf har'a deebitanii dhuftu jedheetanii yaaddoo guddaa keessa kan hin galee ture amma akkas hin deebitan abdii guddaa waan hin qabuuf har'a oduu babbareedduu waan ajaa'ibaatii fi qeeqa tokko tokko qabadhee dhufeen jira jechuudha dubartoota jabduu bara kana jedhamtee jaartii Hacaaluu Hundeessaa hundaa dandeessu koo yaa bara fakkaattu narra gaasiif bahaa kan akka keen jirtu hundaa guutee si uumee Erananitu naduuf malee waanan jedha sila sirbi kun narqabada sirba naffazuru garabbiyaan odaa waardirratti badhaasanii kennamuun isaa sirrii dhaddee kanatti baay'ee tokko natti toltanii jirtu nama badhaafamuu qabuu fi dubartii jabduu bara kana yaa'amatu mirt jagnaa seet jedhamtanii albamii bareedaa bara kana sirbi Hacaaluu Hundeessaa ta'uunsaas hedduu tokko namatti tola nama gammachiisa haceen dhabamus dhaloonni amma dhufaa jiru bakka hacee bu'anii kaayyoo isaa akka galmaan gaanu hedduu tokko abdii guddaan qabadhee yaada komiinan qabu warra odaa awaardirraa artiistota warra tokko tokko badhaasa kanaaf kaadhimanii artiistota baay'ee kan akka Ittiqaa Tafarii kan akka Keekiyyaa Badhaadhaa kan akka Andu'aalam Gosaa miti Yoosan Geeta'uun Bulloon Garmaa Mutolaa keessaa hambisuun isaanii kan akka Guutuu Abarraa waan adda addaa hambisuun isaanii kun akka gootitti dadhabina jedheen fudha malee yookiin jibbiinsa yookiin immoo wanti kun waan mootummaan qopheesse jennee fuunee mootummaa qofitiitti galchuu caalaa wanta kana suutaan akka inni sirraa'uuf dhiibbaa gorsaan akka arrabaatiin otuu hin taane akka gorsaatiin akka qeeqaatiin yoo gaafannee sirra haa deema jechuudha. Yoollee wal keessa makamee akka antiniitti qophaa'u dhiisee akka sirba siyaasaatti illee badhaasni qophaa'u qaba yoo dhugumaan sirbi siyaasaa wanta kana keessan galu sirba siyaasaa ummata kakaasu hin affeerru jettanii waan kana guutaniitu ta'e sirbi siyaasaa qobaatti isaafillee qophaa'u qaba ture. Oromoon yeroo kanatti wanti inni qabu wanti inni badhaasuu qabuyyuu nama yeroo kanatti sirba siyaasaa sirbuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Oromoon sirbi isaa baay'inaan sirba siyaasaati. Sirbi jaalalaa baay'inaan sirbamuu erga dhiisanii turaniiru. bara bilisummaan jiruu fi bara qabsoon bicuusii karaa qabataa deemuu yoo waan jaalalaa sirbama malee isin garuu kan akka Ittiqaa Tafarii kan akka Keekiyyaa Badhaadhaa kan akka Yoosan Geeta'uun Bulloon Garmaa Mutolaa keessaa hambisuun keessaan kan akka Guutuu Abarraa keessaa hambisuun keessaan hedduu tokko na gaddisiisus garuu wanta kana dhaabuu qabdu yookiin kan mootummaati jennee isin komannee akkasin dhaabdan hungoon akkasin kara fuulduraatti sirreessitanuuf wanti kun jabaatee illee ummanni illee gargaarsa godhee ummanni Oromoo illee odaa awaardi kana jabeeffachuudha qaba waan gaariidha waan biyya biraatti hawwaa turretu biyya keenya seene dhugaa rabbi dubbachuuf biyya biraatti hawwaan ture wanta akkanaa kun badhaasna akkanaa qophaa'e artiistota ittiin jajjabeessu aartii Oromoo ittiin guddisu waan adda addaa hedduun asii tolee jira kanaafuu wanti qeeqa jedhamee amma miidiyaa kana irratti ka'aa jiru baay'een isaanii jecha isin warra sirba nama ummata kakkaasanu wanta kanaaf dhiyeessuu hin dandeenyu dhiifama kan jedhu tokkotu namaaf barreessitan wanti sun akka yaada keessaniitti sirrii ta'uu danda'a garuu akka ummata Oromooti sirrii dhabuu ta'uu danda'a ummanni Oromoo namni inni badhaasuu barbaaduu fi namni inni odaa awaardi irratti arguu barbaadu nama isaaf sagalee ta'uu fi nama isaaf sirba siyaasaa haa sirbu dhugaa walitti himu yoo ta'e Oromoo yeroo kanatti namni inni badhaasuu qabuuf namni inni otuu odaa awaardi irratti badhaafamee fi arguu fedhu kan akka Yoosan Geeta'uun kan akka Ittiqaa Tafarii irra dibaa
kan akka kee kiyyaa badhaadhaa waboo fi abaa'oo eollefi kafaa'oo ibbarreedha bartuu oromoodha martuu jedhe akkasitti dhukaasa kaase sana arguudha kan inni barbaadu malee warra sirba jaalalaa sirbanu kana achirratti arguu miti dhugaa dubbachuuf sirbi jaalalaa iyyuu bahuusaa iyyuu argeen beekon yoo dhugaa ta'e sirbi siyaasaa wal makaan taane sirba leencoo daayyeeti leencoo gammachuu jechuudha abbaan koo duruu jagna abbaan koo duruu jagna saglee lugna shuumani abbaan kee duruu damma maasoo gidda cuubani yaa sun dhugaadha dhibbaan dhibbatti fudhachuu qaba irraan gaadee mana keenya dhokattee harreeni qe'een kan abbaa gadaati qabamnaan badde jedhiini nirmoo waaqaatu dhugaadha nanna jedhiini ammas komiinan qabu wanti kun namni sirba jaalalaa yookiin sirba remix gochuudhaan sirba hojjate hawwitamaan qofa osoo hin taane Nafiisaa Abdulhaakim biyya keessa jirti yoo warra biyya alaa hin affeerruu jettan Nafiisaa Abdulhaakim otoo jirtu affeeruu dhiisuun hawwitamaan tokkitti filatanii affeeruun kun maal jechuudha komiidha kun akkasin of yaadattanuuf warri odaa waardeettanii qopheessitan of yaadattanii akkasin sirreessitanuuf Nafiisaa Abdulhaakim maaliif hin affeeramne maaliif hafti ummanni Oromoo gaafii sinirraa qaba yaa warra odaa waarde isin warri dhaggeeffattanus komii keessan akkuma ajaa'ibaatiin arrabaan utuu hin taane dhiyeeffachuu dandeessu Nafiisaa Abdulhaakim maaliif hafte maaf dhiifamte wanta kana irratti affeeramu hedduu tokko isinitti gaddine kara dhufutti garuu artiistota keenya warra siyaasa sirbanis kan Oromooti Oromoof sirbani waan ta'eef viidiyoon jara bareeda taanaan sirbi jara bareeda taanaan affeeruu qabdu sirba Oromoo viidiyoo bareedaa ta'ee fudhatamuudha malee kan nuti barbaannu sirba siyaasaa sirbee durbaabboo'ee dhiiraa gangalate no nuti inni sunis nama kakkaasuudha inni kan jaalalaas jaalalatti nama kakkaasuudha bo'anii boosisuudha innis jaalalaan inni kan siyaasaa dammoo qabsootti nama kakkaasuudha wal adda ta'u dhibbaa dhibbatti faantuu badhaafamuusi jaartii Hacaaluu Hundeessaa hedduu tokko gammadeen jira itti xiqqaataayu yaan sibbaataan ibiddoo xiqqoo xaphitti naa godhibe abbaa daarii shamba wayyoo daarii shamba abbaa darananii daarii qombo baga gammaddan isinin jedhu Dr. Abduseen qeeqni kan koo kanuma fakkaata arraba satu hin taane akkasiin sirreeffattan waan sirraa'u qabu hin dhaabinaa garuu wanti kun dhaabbachuun qabu wallaahi Odaa Award akka Oromootti aartii Oromoo jajjabeessuu irratti waan gaariidha itti fufaa isiniin jedha galatooma ani hadda waa biraa siyaasa adda addaa qeeqa utuu hin taane kanumaafan dhufee galatooma